Ashamaar kafuunee akkam jirtu oduu gaddaa biyya Itoophiyaa keessattuu naannoo Oromiyaa keessatti taateen ta'ee laphee namaa kan cabsuudha. Kanaan wal qabatee du'a haadha manaa Artiist Andu'aalem Gosaa moodel Qananii Addunyaa sababa du'a ishee qabadhee isiniif dhiyaadhaa hamma xumuraatti na hordofaa jechuun hawwii koodha. Dursa garuu taatee gindootti konkolaataan garagaree simbiraan gahaa hamma xumuraatti na hordofaa jechuun hawwii koodha. Sagantaan cidhaa sagantaa boo'ichaatti jijjiirame. Hundee Hayilee fi Daraartuun Ammanuu jaalallee waliiti baay'ee wal jaalatu waliin baratanii yuunivarsiitiitti eebbifaman. Akkuma eebbifamanii baanii walumaan mana tokkotti ginda baratitti galan. Yeroo muraasa booddee hundeen maatii Daraartuutitti jaarsummaa erge. Gara Horroo Guduruu Wallaggaatti mucayyoo keessan jaaladheen waliin mana tokkotti gallee otuu jaarsa ergee isiniin iyyamsiisiin kana gochuu koof na of galchaa natti araaramaa jedheen. Maatiin Daraartuutis tolee araaramnee jedhanii guyyaa cidhaa beellama qabaniif guyyaan cidhaa ga'ee guyyichi kalee ture. Cidhaarraa kanaaf hundeen abbaa hundee fi Daraartuu ta'anii kaleessa ganama gara Horroo Guduruu deemsa eegalan. Gammachuu ture hawwiidhaan eegaa turan. Cidhatu qophaa'ee kaa firatu walga'ee kaa hundeetu maatii Daraartuu biratti kabajaan cidha godhachuuf jira kaa nama gaddisiisa. Ganama deemsa eegalanii kolfaa taphachaa maaltu hamaa yaadee maaltu kana tilmaame takkaa akka deemanii gaara Cillimootti dhiyaatanii kanumaan konkolaataan ni garagale. Namni jaabattalumatti du'an kanneen keessaa tokko hundee ture. Kaadhimaa Daraartuu isa cidhaaf deemaa ture sanaadha. Kan du'ellee du'ee warra cidhaaf qophaa'ee eegu warra jiraatti du'ee boolla maaltu nyaata. Egaa amma mee akkamtu ta'a tilmaamaa baay'ee garaa nama nyaata. Daraartuunoo akkam taati baay'ee nama gaddisiisa. Kanaan wal qabatee guyyaa har'aa immoo haati manaa Artiist Andu'aalem Gosaa moodel Qananii Addunyaa har'a ganama sa'aatii tokko irratti gamoo abbaa shanii irraa of darbattee boqottee jirti jedhama. Kana malees reeffi Qananii Addunyaa yeroo ammaa qorannoon gaggeeffame hospitaala Minilikitti qoratamaa jiraachuun himameera. Akkasumas guyyaan dhaloota ishee kaleessa qophii irra akka turan ni yaadatama. Sadi ta'anii galu ishee Andu'aalem fi obboleettiin isaa manni isaanii magaalaa Finfinnee naannoo Arraabsaa Sanshaayinii dudduuba jedhe. Erga taateen kun mudateen booddee reeffa jalqaba hospitaala yaaniit achuma naannoo Hayaat jiru geessuun himama. Achiin hanga bariitti erga tureen booda poolisiin dhufee reeffa achii fuudhee gara Minilik geessee qorannoon reeffaa taasifamee bu'aan qorannoo hanga ba'utti immoo reeffi gara sulultaa maatii ishee bira deemee jira jedhama. Sirni awwaalcha Finfinneetti ni raawwatama. Qorannoon reeffaa hospitaala Minilikitti taasifamuun sirni awwaalchaa guyyaa boruu ta'uun himame. Maatii isheetiif jajjabina weellisaa Andu'aalem Gosaa haadhoo koo Waaqayyo sinaa jabeessu jechuun hawwii keenya yeroo hundumaati. YouTube koo subscribe, TikTok koo immoo follow, like, repost, copy link gochuun na bukkee dhaabadhaa jechuun hawwii koo yeroo hundumaati. Oduu weetawaa qabadhee akkasini dhiyaadhuuf na bukkee dhaabadhaa jechuun hawwii koo yeroo hundumaati. Jalqabarraa kaasanii hamma xumuraatti waan na dhaggeeffattaniif kabaji keessan guddaadha. Horaa bulaa deeban.